jechoota keessa waa daddabalamuuf yookiin itti dhaga'ame ta'uu mala. So waan kana akkanatti nu hubadhee fi atis akkasitti hubadhuuti. Hin jarjarinii manfasiin biraa wanni galuun jiru hafuuruma qulqulluudha kan kanaan booda seenu makaan qabu. Amma kun olaan namni kan biraa dhufee akka gaafii jaalallaan dhiyeessine akkanatti uffadhee taa'eera qabameera jechuudha laafu. Nam tokko dhufee akka gaafii jaalallaan dhiyeessuun barbaadu kanaa booda. Mashaallah. Akkam garuu anaan na dhoksitee kophaatti sitti ta'a. Hiika manaa godhaa. Jaarsi gisee tokko madaafata. Kophaatti bara eda asirratti yeroo dubbataa ture san dhageessee ta'an xiqqoo shabakaa waan rakkisee asirraa na baaseef yeroo sana keessaan dhufee kalaas kanaa booda waan kana akka quba keetti hin baasnee namni biraa akkasitti dhiyaatu hin fedhu naan jedhee. Kan mormaas borsii dhufa lubbuu kan mormaa borsii dhufa. Okay, kan mormaatu hin daggamin dura kakuun si kakachiise kakuu moofaa moo kakuu haaraadhaan si kakachiise. Kakuu warra keenya durii sanaan kakachiise dhugaa dubbachuuf. Okay, akkas taanaan rakkoon qabu yoo kakuu haaraa ta'e jedhee boolla si buusuuf hin ta'u lafa nun jirretti wanni godhame ta'u jechuufani baga milkooftee amma maneera. Biilla fumaatiin jirtutti dhume koobarii dhuma isaan nageenya natti fakkaataa fi dubbicha waan shabaqaan na qabee tureef. An xumuree ilaalaa asirratti wanna naa hubattu biqiltuu. Soddaan keenya kun bareedaan sabboonaan ilmi sabaa qaaliin nuti jaallannuu fi jecha isaa damma caalan yaa'u kana gurra keessa yaafataa gizee tokko yaada kana dura darbee isa sichi dhufu of keessa gatteenyee ilaallu kana argachuu keenyaaf itti boonna itti gammanna garuu nama jechuudha bultii isaa ijaaruudhaaf ofii kan kootii waanan keessa jiru hin jiru man hin jiru bakkee jira dhuguma garuu haa ta'u dhiifama miiran qabachuu dadhabe miiran qabachuu. Ene brother ansiifa ba'uu bakka kee. Dhiisi ati naa jiraadha ati hamtuun sina jalaa laatti ati obboleettii koo qaalii. Amtu wanti jedhamu rabbiin sirraa hafatu wanna siyaasa wanna hundaan waan si biraan jiraan amma edaa wanti irratti si jabeessu akka firoomni keenya bareechee jabaatu maal godha beektaa obboleettii isaa sidheen gaddaa sana sitti fuuna amma. Fuudhanii kan isaati bara guyyaatti hin jirre kennameeraa fi guyyaa sana. Maamme. Innis bakka hin jirretti fudhatee. Dhugaa rabbii bakka hin jirretti fudhatee galee. Fuudhanii daawwatu dubbii. Biqiltuu ani dhugaa dubbachuu taana ilaal kuni ergama diinaa jedhama. Soddaan keenya kuni gara tokkoon shirriin deemsisaa jiru an nama guddaa nama hin beektaa eegan bultii ijaarradhee jedhee waggoota meeqa lakkoofsiseen jiraan. Maal ta'uudhaaf an daggame haadha manaa koorraa maalan dhabe maaltu natti xiqqaate maaltu natti irrate. Xiqqaachuu bara jira miti bakka asatan ilaa yeroo dulluma kana keessa gaafa ijoollee fa'i fuudhanii jireenyi sitti jireenya haaraa kana argaa deemte jechuudha waan yeroodhaan wal qabatu das የሚል ኑሮ ማለት ነው። Amma isiin haadha ilmaanii isa teessuu isiidhaafis kabaja kennaatii fi garuu isii kana dabaladhaaf rooma keenya jabeessinaa wayii. Likkiidha. Isiin maaliif jennaan haadha manaatii fi jaartiin garaagarummaa qaba. Atammaa haadha manaa qabda malee jaartiin qabdu. Haati manaa manumaa teessu ijoollee si teejjiin jaartiin immoo fuulanii si fuusitu. Ammatti kanaaf lakkaadheen gadda doktoriin hin daggamattee biqiltuu irraan filuus goote jechuudha.
yoomillee taanaan biqiltuu nam tokkoon hin qayyaru. Nam tokko walaloon ichima jaalalaas hafeera. Marfeen jaalalaas hafeera. Inni sila barreeffame walaloon marfee jaalalaas ichimni jaalalaas hafeera. Ilaa isin lamman jechuudha. Tokkoffaa ergamni isin fudhattanii dhuftan erga walitti isin araarsee bultii keessan ijaare. Ani haadha manaa kiyya kanan kabajuu fi kanan jaalladhu gaafa maqaan sii ka'e Oromoon hundi onnee ofii keessatti kan yaadatu kan bootaa guddaa qabuuf dhiisee bitaaf mirga gochuun waan natti ulfaatuu fi kana rabbis na dhiisu. Utuman tarkaanfadhee waan tokko milladhee kan jedhu garuu na kabajjee naa kennuu kan keetiif ulfaadhu biqiltuu ati immoo jechuudha ati natti mooraa jirtu. Sodaa keenya wajjin natti mooraa. No, obboleessa kolaalii waan hin jaalladhuun siif jaalladha. Maaliif waan si jaalladhuuf waan hin jaalladhu siif hin jaalladhu. Akkati narraa fagaatuun fedhu. Hin jaallattu haadha manaatii hin jaallattu kanuma qofa naa hin. Maal kolfii taanuti kuni ergama diinaati keessan lammayyoo ati isa deeggaraa jirta ta'e ergama diinaati. No, ergama diinaati. Miti haadha manaa keessisan illee ni dubbachuuf isin anaaf waan guddaa naaf oolte beekta. Waan guddaa isiidha jechaan qabu yeroo dheeraa argamne jechuudha. Ture baqa miti. Jara keenya maammee guumaa obboleettii koo qashtiin tala fiqirii assalaamu alaikum soddaa jaarsa biyyaa jirtuu nagaa keessanii isin ikkoo anaaf boqonnaa sammuuti wallaahi dhugaa dubbachuuf boqonnaa sammuu naa taatanii bara. Wallaahi si qofa miti an akka kana bareeddee ila amma seeraan sitti kenna qorataa koo amma wal bira jirra. Kakuu haadha kun fixanii jiru si jalee akka jarri kakuu moofaadhaan waan kana xumure dhageessee jirtaatullee biraan dursa baga nagaa rabbi walitti nu deebise akka kana ija jaalalaatiin wal geenyee gootaa tokko yeroo akkas dhufnee wal ilaallu kunuu neemaa rabbiiti. Haa ta'u ittaansuudhaan jira jarrina irratti xaxaa jiru tuu dhageessee qorataa koonaa ajjeesaa jiru baga dhuftee mana. Eenyuuf sirratti xaxaa jira? Injiru mani bishaan afaantu na goge. Eenyuun sirratti xaxaa jiru? Guma maammeen waa'ee galee shira eegalee maammeen. Shira eegalee kunoo asitti maalla godhan duraan dursuudha baga dhufte. Nama